Ashamaa harka fuunee akkam jirtu warri baariitiif jalatti argamtan ammas warri feesbuuka baarii oromiif jalatti argamtan nagaa keessanii anis fayyaadha. Baariitiif barnoota waa'ee teekinooloojiitiin wal qabatu sitingilee akkasumas aappilee garaagaraati jechaadha kan isiniif dhiyeessu. Har'a barumsa ajaa'iba ta'e tokkoon qabadhee isiniif dhufe hundi keessanuu itti dhiyaadhan isiniin jedha. Barumsi kiyya har'aa afaanota addunyaa irra jiran salphatti akkamitti akka baruu dandeessanidha. Ammas aappiin kun jechaadha aappii High Translate jedhu kana qabadhee isiniif dhufe. Aappiin kun waa hedduu of keessaa qaba. Isin afaan fakkeenyaaf afaan Oromoo beektan yookiin afaan Amaariffaa beektan haa jennu hiriyaa keessan ka afaan biraa beeku afaan addunyaa irra jiru jechuudha. Afaan kamiyyuu afaan Ingiliffaa ta'e afaan Faransiin ta'e afaan Arabiffaa ta'e ka beeku jechaadha. Nama san waliin akkamitti akka walii galuu dandeessan hajaan garaagaraa walitti isin fiduu mala waan tokko walii haasa'uu mala. WhatsAppiin ta'e messengeraa ta'e akkasuma nama san waliin nama afaan isaa hin beekne waliin isin afaanuma keessan ka beektan san fayyadamtanii nama san waliin akkamitti akka walii galuu dandeessanidha akka isin gargaaru jechaadha. Aappiin kun waa hedduu of keessaa qaba. Ammas jechaadha Ingiliffa yoo kan beekne ta'e Ingiliffas afaan Arabiffas hin beekne yoo ta'e afaan Arabaatis jechaadha salphatti akka itti baruu dandeessan isin gargaara. Waa hedduu of keessaa qaba aappiin kun. Amma afaan beektan tokko fakkeenyaaf afaan Amaariffaa beektan haa jennu waan tokko barreessanii wanti sun afaan Ingiliffaatiin maal jedhama jechuu yoo ka barbaadan ta'e aappii kana keessatti afaan Amaariffaa ka beektan saniin yoo ka fayyadamtan ta'e barreessanii jechuudha afaan Ingiliffaatiin waan jedhamu isinii fida jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee bareeda ta'edha. Aappii ani itti fayyadamudha jechuudha yeroo hedduu. Aappiin kun isin gargaara hundi keessanuu baradhaan isiniin jedha. Hin buufattan aappii kana isaa argannu jettan pilaastor keessanii argattu. Anis ammoo liinkii isaa diiskiriipshin viidiyoo kanaa jala isinii kaa'a jechuudha. Viidiyoo kana ammoo hundi keessanuu sheer godhaan isiniin jedha. Messengeratti akkasuma guruupiiwwan keessa jirtan guruupii WhatsAppii ta'e teelegiraamaa ta'e liinkii isaa guruupiiwwan keessa jirtanitti sheer gootan jechaadha. Akkuma isin barattan hiriyoonni keessanis ka biraatis haa baratu isiniifis bu'aadha jechaadha. Akkasuma messengeraan forward godhaatii hiriyoota keessan maraaf ergaa bifa saniin anis ni jajjabaadha. YouTube kiyyas naa guddisaan isiniin jedha. YouTube kiyya argatuufdha ammoo YouTube irra ni seentanii YouTube irra hogguu seentanii katan baarii tube jettanii barreessitan jechuudha. Bifa kanaan subscribe mallattoo jedhu kana ni tuqxanii mallattoo bilbilaattu isinii dhufa bell icon all irra ni godhatan jechuudha. Maaliif wanti hanga dhiisu bifa notification'iitiin isinii dhufa waan ta'eef isa san hin dagatinaa. Amma gara barumsaatiin isin deemsisa. Aappicharra gattuudhaan jechaadha. Aappicharra gattuudhaan jettan isin ammoo farmishiina isin gaafata farmishiina ni laattaniif jechuudha. Silkii keessan keessatti on gootanii daleessiftanii ofirra jira jechuudha. Dura on irra gootanii silkii keessan irratti ni daleessifattanii eega daleessifattanii kaatanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma jechuudha asitti kana isa kana jechuudha on irra ni gootanii on irra gootanii jettan kuno mallattoo baataate kuno bifa kanaan garanatti baatee jirti jechuudha. Amma as biratti jechuudha my language bakka jedhu kanatti afaan isin beektan afaan Amaariffaa beektan yoo ta'e yookiin afaan Ingiliffaa beektan yoo ta'e afaan beektan irratti deeffattan jechuudha. Anammee afaan Amaariffaa beekaa jedhu afaan Amaariffaa irratti deebise asitti ammoo afaan hiriyaa keessanii afaan inni beeku jechaadha. Yoo afaan Ingiliffaa beeka ta'e afaan Ingiliffaa yoo afaan Afgaanistaanii afaanuma inni beeku irra gootan jechaadha. Anamma afaan hiriyaa bakka jedhu kanatti jechuudha Arabii godheetiin jira. Irratti gadi tuqxanii kuno Arabic ka jedhu kanarra jira jechuudha. Achi booda kanallee onni gootan jechaadha. On yoo ogguu gootanii jettan kuno gama cinaa kanatti isinii baha jechuudha. Isa kana ammoo asii harkiftan jechuudha. Gama bakka barbaadan keettanii harkiftanii bakka barbaadan keettanii amma keessaa baheen isin garsiisa. Amma fakkeenyaaf afaan Amaariffaa beeka hiriyaa kiyya afaan Arabiffaa beeka haa jennu WhatsApp irra ni seenaa. WhatsApp irra hogguu seenee jedhe kuno irratti gadi tuqame mee dura walii barreessinee jirra jechuudha afaan kana. Isa inni achi hay akkamii jedhee asii achi barreesse hay akkamii kun maal jedha jechuu yoon barbaade jechuudha. Kuno wantuma tana jechuudha fuudhee irratti gadi tuqa. Kuno salaam akkamii jedha kuno irratti dubbisni isaa ammallee kuno jirtaa akka jedhu kuno
Amaariffatti jijjiire jechaadha. Amma ammootu isaa amma an asii afaan Amaariffaa beeka, inni achi afaan Arabiffaa beeka haa jennu. Amma asii afaan Amaariffaa barreesse isa bira akka afaan Arabiffaa gahu godhuu yoon barbaade jechuudha. Amma mee kunoo nagahaa jedhee barreesse jechuudha. Anas isa bira afaan Arabiffaatiin akka gahu yoon barbaade kunoo wanuma tana jechuudha. Fuudhee irratti gadi tuqa. Kunoo nagahaa jedhee afaan Arabiitiin naa fidee jira jechuudha. Asitti ni argitanii. Ammas mee maa baddee jedhanii barreesse jechuudha. Eegas ammallee wanuma tana fuudhee kunoo irratti gadi qaba jechuudha. Kunoo afaan Arabiffaatiin maa baddee jedhee gama kanaa kanatti naa fidee jira jechuudha. Haala kanaan ni argitanii. Yoo namni naa erges jechuudha. Kan namni naa erges isima tana irra gadi qabee, isima tana yoo fuudhee irra gadi qabee jedhe jechuudha. Naa hiika jechuudha. Hiikaa isaa naa fidaa. Bifa kanaan nama barbaaddan waliin walii galuu ni dandeessani. Kan inni isinii barreessus isima tana fuutanii yoo irra gadi qabdanii jettan gara afaan keessaniitti isinii hiika. Namaafis erguu yoo barbaaddan kun haaluma amma isin garsiise kanaan irratti barreessitanii kaatanii irratti yoo gad tuuxanii jettan afaan sanitti deebi'a. Eegas isin gootanii ni ergitanii fi haala kanaan nama kamiyyuu walii galuu ni dandeessanidha. Isin jedha. Ammas mee aappicha irratti deebi'a. Ammallee barumsa biraatiin isin garsiisa. Amma kun bakka kana yoo dhuftanii jettan kun gama cinaa keetti aanu kana jechuudha. Akka matsaafa bakka jirtu kana afaan kamiyyuu baruu ni dandeessan jechaadha. Kun afaan waan nyaatatiin wal qabatu yoo barbaaddan kana, waan sa'atiitiin wal qabatu yoo kana, kun wantoota hedduutu as keessa jira jechaadha. Artwork kun amma fakkeenyaaf waan nyaatatiin wal qabatu yoo baruu yoo ka barbaadu taate kun bakka kanatti ni argitanii. Dura ammootu afaan kamiin akka isinii fiduu barbaadani. Amma mee afaan Ingiliffaatiin akka naa haa fiduu barbaadu. Afaan Ingiliffaatiin naa fide afaan Amaariffaatiin akka naa hiiku yoo ka barbaadu taate ammootu kun afaan Amaariffaa gara natti godhaa. Afaan Ingiliffaa ammootu gara harka bitaatitti jira jechuudha. Irratti gadi tuqee hogguun jedhe kunoo do you have actively for to write new jedha amma Ingiliffaan jechuudha. Amma kun afaan Amaariffaatiin maal jedha yoo ka jedhu taate irratti gadi tuqaa. Kunoo አሁን ለሁለት የሚሆን ጠረጴዛ አለዋት ከjedhu kun afaan Amaariffaatiin jala kanatti naa barreessee naa fidee jira jechuudha. Amma akkasuma kun jala kanattis I have a reservation kun kanatti akkuma kana ላይ ቦታ መያዣ አለብኝ jedha kun haaluma kanaan fidee jira jechuudha. Salphatti afaan kamiyyuu baruu ni dandeessanii. Kun ammas waan sa'atiitiin wal qabatu yoo baruu barbaadan kun irratti gadi tuuxanii hogguu jettan kun mandee jedha. Mandeen kun maal jedha yoo jechuu ka barbaadu taate afaan Amaariffaatiin kun sanyoo jedhee kun jala kanatti naa fidee jira jechuudha. Kun Thursday, Wednesday, Thursday jedhee hundaa fidee jira jechaadha. Kun haala kanaan ammas kun waa hedduu of keessaa qaba. Kun waan barbaadan baruu ni dandeessan jechuudha. Waan hoteelatti akkamitti waan hoteela wal qabatu akkamitti baruu akka dandeessan kun ammas አዝናለሁ ቦታ መያዣ አላደረኩትም jedha kun amma gubbaa kanatti sorry I don't mar I salvation ka jedhu kana kun Amaariffaan jala kanatti naa fidee jira. Yoo barbaadan ammoo kooppi godhatan kun kooppiin as jala jirti jechuudha. Kooppi godhatanii eegasii paastii gootanii erguu ni dandeessan namaaf. Ammas jechuudha kun garana deebitan jechuudha. Ammas jala kana garana harka kun bakka amma irreessinii maree kanatti yoo deebitanii jettan afaan barbaadan tokko amma waan barbaadan tokko amma fakkeenyaaf waan tokko haa barreessu. Maal jedheen barreessa mee gold jedhee haa barreessu. Goldiin kun afaan Ingiliffaatiin warqiidha jechuudha. Afaan Arabiffaatiin maal jedhame jedhee ka barbaadu taate kun tiraanisleet bakkuma jedhu kana tuqa. Kun jala kanatti dhahab jedhee naa fidee jira jechuudha. Afaan Arabiffaatiin jechuudha. Asitti gubbaa kanarratti jechuudha afaan beeytan san afaan beeytanii irra godhatanii jala kanatti ammootu afaan akka isinii fiduu barbaadaniin san waan barbaadan jechuudha. Amma fakkeenyaaf afaan tokko namni yoo isiniin jedhe wanti sun maal jedha afaan Amaariffaatiin nama jedhee haa barreessu. Namni afaan Ingiliffaatiin maal jedhama jechuu yoo ka barbaadu taate afaan Arabiffaatiin jechuudha. Nama kun
isin jedha kunuu jala kanatti naaf fidee jira jechuudha. Haala kanaan afaan kamiyyuu baruu salphatti baruu ni dandeessan jechuudha. Aappiin kun baay'ee tokko isin gargaara. Viidiyoo kana immoo laayik sheer godhuudhaan waliin gahaa. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaarra tura. Yaada qabdan ammoo koomentii jalatti laatuu hin dagatina. Barumsa yeroo itti aanus maal akka qabadhe isinii dhufuu barbaadan koomentii jalatti yaaduma waan isin dhibes waan kamiyyuu nagaafadhaan isiniin jedha. Hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaarra.